Halo. Halo Asino. Ayesu. Akkam nagami? Mujahid. Jira alhamdulillah. Abo eessa geessan? Obsaa bira jirru. Bira jirtanii? Obsaa bira? Akkam jira yoo? Wayya wadis alhamdulillah. Dhiifama gaa hunoon dhimma biraatiif hin akkuma isin jira. Akkuma buroo jira akkuma. Meeti kan namni dubbata? Dubbista? Yaasuu dhajiin? Yaasuu. Buroo kiyya habiibi ah. Bira nagaa. Awoo buroo kiyya dhiifama guddaa wallaahi yaa'u. Maana hin bilbilli yaasuu. Telefoona kan dawwala cufaadhaa barara habiibi kiyya maamee dawwala maamee jalaan kaasuu reefu dawwalee fi. Abshir habiibi najala ta'e bilbilli. Dawwala telefoona kan hin dalagu barra. Abshir akkama nagaa qabda. Nagaan qaba habiibi kiyya nagaan qaba. Fayyaan qaba abshir habiibi. Waata kiyyaa. Akkini sun jiru obsa kiyya. Maallaqa miiliyoona si jalaa bade hunda akaawuntii keera siif galaayyee waata kayyaadin. Abshir. Miiliyoona miti miiliyoona oli si galaa takka uuma gaadin uummata bal'aa qabnaayyee. Abshir. Waata kayyaadin inshallah amaaneel mana hakiimaa guddaa si galchinayyee. Abshir yaasuu. Amma eessirta? Amma baroodhaan. Xayyee baroota jirtaa miti? Akaawuntii kan kee kanuma dursanii moo kanuma ni jirte? Kanuma jiru. Xayyee bakka akaawuntiin biraa tokkollee gartee kan hin maxxanne feesbuuk barate ayyee. Akaawuntii kee maxxansinaa. Maallaqni akaawuntii keetiin siif gala waa takka yaadini miiliyoona lamanii galnee siif galchina inshallah rabbi wajjin. Abshir. Waa takka yaadin. Sanii oli si gala waa takka yaadin. Wanni guddaan. Fayyaa teessi. Du'aa isiif goona abshir. Taakiraati taa duniyaa sanaan. Abshir waa hundaa fayyaallee siif deebite abshir. Maallaqa barbaadan deemoni. Abshir waan yaadin. Akka xiyyaasa gara biitiin barbaada deemaa sanumarra du'aa godhe. Waa takka obsa kiyya abshir waa takka yaadin. Maallaqa irraa dhimma hin qabuuni. Maallaqa maaliif beektaa maallaqni ittiin sosoota bara obsa kiyya. Abshir. Ayyee nyaata nyaatee? Nyaatee hin jiru. Mee maroo shoo kan mee? Halo. Amaru. Tayyib mucaa manta na bira jirtanii miti dee? Tayyib waa hundaa'u adda baafadhaati. Tayyib akaawuntii namni gartee sooshaal meediyaa gubbaatti zimbiloo gartee osoo waan oofaa jiran jecha. Akaawuntii ammaaf gartee akaawuntii isaan maxxansina feesbuuk waan ammaaf akaawuntii isaan maxxansina kanuma dura jechuudha. Duraan akkeen akkaantuma tanaa takkaarii banamtee tumata namni sadii afur gaddee hanqanni ayyaa akkam baane bifaatu. Egaa guruppiidhaan gaa'isanii ol deebi'aati asii marana sana. Akkasumas deemeera. Eessaan guruppiidhaan asitti akaawuntii ni kireeti goona. Akaawuntii namni tokko sosoofna jechuudha. Inshaallah akkasumas. Kan biraa immoo maallaqa mucaa maallaqa guddaa dhabe maroo kiyyaanaa beekaa beektaa? Egaa saniifuu yoo gartee maallaqa san bakka deebi'e mucaa fuunee amaanol geessin asitti akkama geessin jechuudha. Malee san booda akka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Yaasuu Birraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira jiraatu. Obboleeyyiin keenya arraan tana obboleessa keenya obsaa teekinoodha namoonni gartee baay'een na gaafachaa turtan. Obsaa teekinoodha akkuma beektan gartee sooshaal meediyaa gubbaatti namoonni hedduun ni beektan. Akkasuma immoo gartee biyya namaatti eega dhufee biyya Finfinnee keessa wajjin jiraachuu turre jechuudha. Obsaa teekinoodha nama gartee dhugaan nama gartee hojii irratti nama gartee dalagatee jiraachuu irratti nama gartee muuxannoo qaburu nama dabarsuu irratti nama gaariidha jechuudha. Dhukkuba kana gartee ka'umsa irratti yuutuubar akkuma ture akkasuma gartee nagada eegala jechuudha. Nagada kana keessatti rakkina baay'eedhaan mudate cobsaa dhufee rakkina kana gartee natti himate. Rakkina kana gartee maallaqa baay'ee kasaa obsan. Halkan tokko osoo gartee hojiirraa galgala osoo galaa jiru isa gartee karaa gubbaa taa'ee obsaa bo'uun harkee jechuudha. Obboleessi isaa maal taatee jee gubbaa onni jaa dhufee kan gaafadhu bo'ee obsaan taa'ee bo'oo jira. Maali jeen qabee fuudhee mana galchee gaafadha cobsaa. Hogan gaafadhu akkanatti rakkina isaa natti hime jechuudha. Doolaara 10,000 namni narraa na nyaatee jee meeshaatti argee doolaara 10,000 gartee namni dhorkate kan rakkoon qabu jeetiin yeroo san gartee sossobee sammuusaa nagaa yeroo san. Waan takka uumaa yaadini maallaqa gartee siif gartee maallaqa uummata bal'aa kana jira
kana kana miti gartee namni kana nu dhabaa lubbuun teetu gartee fayyaa qabaannaan sammuun tee fayyaa qabaannaan maallaqa kana olitu gartee namni gartee dhabuulee danda'a atumti fayyaa ta'e malee maallaqa kana olitu gartee wal si qabnaan jeen kana homaa yaadiin jeeni yeroo san gartee sosobee gartee manatti ol galchee jechuudha waa hundaa wajjin haasofne maallaqaanis hanga tokko gartee isa duubaa gartee fuudhee hanga waan hin danda'u fuudhee hojii kanneen jechuudha obsaan gartee nara didee jechuudha maallaqa sanni nara didee alhamdulillah hin qabaa umaa rakkoon hin jiru jee nara didee jechuudha obsaan maallaqa sanii san booda achirraa kaatee jechuudha dubbiin achirraa kaatee san boodallee obsa akkana deemi anis nin gorsa kayyallee gartee nu fudhata achi booda ammas meeshaa biraa argee meeshaan sanis namicha tokko waa'ee namicha tokko natti hime jechuudha airpoortii kana keessa namicha tokko jira akka isa guyyaa tokko na yaame maaliif namni tokko yoo gartee waan gaarii duratti abdatee gartee wanni san gartee hin taane meebi sammuu namaa achirratti oomala jechuudha guyyaa tokko na yaame makiinaa takka binnaan makiinaa takka laalu fudhanaan jee makiinaa bituu fudha jechuudha mucaan kuni fuuldurri isaa baay'ee guddaadha baay'ee na gammachiisa obsan inshallah gartee maallaqa guddaa dhufaa jira ni binnaan anje hanga summe gatiin gaafadhaan anje wajjin deeme makiina tana gatiin gaafanne miileena lama maal nun jani makiinaan tuni makiina baay'ee bareeddudha abshirri bitta uumaa yaadini jabaadhu jeetiin jajjabeesse baay'ee na tole torbee itti aanu rakkin sammuusaa gartee seeraan gartee waa hubachuu jidaa dhufee jechuudha hojii gartee hundumaa yuutuubiillee dhaabee jira waa hunda dhaabee jira achi booda guyyaa tokko obboleessisaa gartee na yaame aboo kun obsaan gartee jihaadaan deema jeeti sammuusaa sirriin jirtu waan biratti jira mee kottu nan jee ni qabnee hiina okay tole jeetiin gartee wajjin deeme guyyaa tokko dhagaachaan mataa keessa dha'ee jechuudha qabu dadhabnee bakka daandii gubbaratti finfinnee keessatti jechuudha dhagaachaan allee dha'ee obboleessallee nu tume bakka maaliif sammuusaa gartee sirriin jirtu jechuudha guyyaa sani sossomnee mana galchine san booda obboleessaa fuudheeti gartee karaa gartee sheekaa karaa dirree dhawaraa karaa harar oofee jechuudha achitti maamtana fayyeeti egaa achi gaddeeme fayyee seeraan gartee akka durullee ta'uu baatu seeraan gartee hojii bakka sammuun kiyya gartee fayyeetiin jira hadhootu na jira jee waan san hunda gartee dhiisee akka hojiitti deebuu ta'e maaliin jeenanii obsaan jeen ummata bal'aadha qabna ummata kanatti siimnee gartee maallaqa wal si qabne akkamiin jeen aay maqaa kiyyaan gartee waan takkallee poostiin godhinaadhaan hin godhininaan jee namni gartee na gargaaru fedhu keessan dhufee na gargaaru nan jee toleen jeen bakka ittiin dhiisee jechuun ammaan tan ammoo dhukkubbiin tuni daraan itti jabaattee dhuftee jechuudha har'aan tana ga'e ani immoo hojiidhaaf hin ta'u bakka bakkaan deema torbee kana immoo gad deeme karaa harar jira jechuudha amma dheengadda obboleessaa natti hime obboleessa kiyya barkuun daraan itti jabaattee jirti ammallee kun haala hamaa keessa jiran nan jee baay'ee rifadhee baay'een gaddee jechuudha kanaaf maaliin jechuudha obboleen keenya gabaamate jechuudha mucaan kuni obboleessa keenya jechuudha namni inni gargaareen hin jiru amma yeroo ammaan tana kana hawaasadhaan jira finfinnee keessa hin jiru hawaasadhaan jira har'aan tana silaa isa deemee ilaaluudha kaleessa gartee anaa marroo shawuu fi safwaan yookaan immoo marroo shawu akkasuma gartee yaasin ooroo isaa wajjin nusudeen deemne nusudeen gartee deemnee isa ilaaluudhaaf yaada wajjin marannee turre garoon akkatti isa gartee dhimma biraatiif hawaasa deemee jira jechuudha isaan immoo yaasin ooroo fi safwaan yookaan immoo marroo shawu akka deemanii ilaalaniif gartee isaan immoo na dura deemanii jiranii nuti maal yaanne guruppii hangamatti akaawuntiin baname hin jiru jechuudha akaawuntiin gartee obsaadhaaf gartee akaawuntii kanatti maallaqa buusaa jennee banne hin jiru bakka takka dachaanee mari'annee akaawuntii gartee namni tokko sosoosuu hin dandeenye akaawuntii guruppiidhaa bannee kan maallaqa itti buustan hanga gartee qopheessinutti akaawuntiin kuni kan saate jechuudha kan gartee obsaan itti fayyadamaa ture akaawuntii obsaati. Akaawuntii kanarratti gartee namni gartee maallaqa buusuu fedhuuf akaawuntiin kun kosaatti irratti buusuu hundeessan jechuudha. Hangasitti immoo guruppii ijaaramne guruppiidhaan akaawuntii gartee nama tokko sosoosuu hin dandeenye qopheessine isin biraan ni geenya yeroo dhiyootti hangasuu obsaa namuu gartee akka amantii keessanitti du'aayii godhaa fi kiristaana musliima hundi keessan gartee nama gartee kan danda'e amantii keessanitti du'aayii godhaa fi rabbi haa fayyisu maaliif namni kuni numa deema malee gartee guyyaa gartee bakka itti dhaabbatu hin beeku bakka gartee rakkinni irra itti isa gahu hin beeku kanaaf uummata keenya hundi keenya gartee haa if yaadannu waan hojjennu keessatti bakka dhaabbannu keessatti yoo if yaadanne gaariidhaan isin jaa galatoomaadha rabbi mucaa kan nuuf haa fayyisu inshallah gartee amaanuel geessuudhaaf hawwii qabna hundi keessanuu gartee du'aayii godhaafin isin jaa nagaa naa tura.